qaallitti itti dhufeera. Itti dhufeera hin jedhaa maan nageeffatu na dhaggeeffadhate siini maal taate ati. Ishi habibi tole ishi amma naa ta'ee jira amma naa deebistanii jirtan gaafa gaara sana keetti ukkaamse waanan ta'een beeku waammoo ta'eera jedhee qaama itti dhufe sanallee kan hin beekne haadha manaadhaan na oksi jedheen suni erga dursa itti dhufee jiraate gaaf sana akkamitti wallaale gaaf sana immoo of wallaalchisee dhufe moo akkam bakka inni itti isa dura otoo hin jedhiniin otoo maqaa rabbii keetiin dubbisii otoo hin jedhiniin isa dura ergamaan Jibriil kun uf beeksisee itti dhufuu isaa Nabii Muhammaditti ragaa qofa naa kennaa. Piliis ragaadhaan deemna dubbii afaanii alfallegin hin barbaadu. Sini gadeen kana qofarratti naa dhaabbadhaati deebii naa kennaa. Dhaggeeffachuu jira dhaggeeffadhu mucatti warra jettan dhaggeeffataa irra bara. Dhiifama baabaa kun maal fakkaate? Ayyeen dhiifama baabaa bu'e kan jedhu kuni. Dhiifama baabaa bu'e kan jedhu kuni. Jedhaasin maal buutu miti jecha namaatiin ol dhuftanii dura jecha namaatu tiiktookii sin barsiise moo? Mucaa dhaggeeffadhu gaa dhaggeeffadhu fixiriin illee nutti gaheera azaanii bahuudhaa fi dhufeera achi jira dhufeera. Achi dura dhufeera. Ragaa kennaa isa dura dhufee Jibriilii isa dura dhufee Maleekaa moo Qur'aana utuu iqraa hin jedhiniin duratti itti dhufee amma achi dura marsaa lama itti dhufe. Hadiisa fudhatta miti? Ragaa naaf kennaa hin jedhe. Hadiisa ni fudhatta miti? Ragaa otoo hadiisa fudhatta miti? Keessatti otoo ittiin dhufiin duraa Jibriil dhufee Jibriil mana Jibriilidha jedhee Muhammaditti dubbachuu isaa ragaa naa kennaa. Otoo hiqraa hin jedhiniin otoo hiqraa hin jedhiniin otoo quraan ittiin bu'in dura. Otoo quraan ittiin bu'in dura dura Muhammaditti ana Jibriil jedhee. Hadiisicha fudhatta? Niin fudhadha hadiisa keessa. Ani otoo isin sahee dhiiftanii daa'iba naa fidan iyyuu nan fudhadha rakkoo miti akka keessanii nan daa'iba iyyuu godheen dhiisan. Otoo Muhammad otoo Muhammad quraanni itti dhufiin dura ana Jibriil jedhee Jibriil dura itti dubbachuu isaa ragaa naa fidan. Azaaniin baay'ee maal gochuu ragaa? Akka gootu gaa azaaniin itti ba'eera. Kan keenya gaaffuuriin si ga'eera waan ta'eef sodaatee ba'ee hin jedhiniiti. Fixiriin nutti ga'e. Guyyaa biraatti si deebi'a. Maaliif nu sossobdanii yeroo geegge? Maa kuni qortu gamma ragaa piliis ragaa nuu fuudhi ragaa iddoo isaa nutti mee dura akka Nabii Muhammaditti waa'iin bu'aa ture akka Jibriilitti mul'achaa ture nutti himuu ani baaseen dubbisaa haa deemanii sooma hiikani hin bayinaa kaa. Uummanni kun mana kolfisiisan jedheen warra diriitti kolfu jira laani wala. Isaan bahu maaluma jedhu laa hidhatanii jira. Ani beektanii dhugaa waaqa jiraata nama bishaataa nan barbaada sirriitti maaliif beektanii jechuun dhugaan harka hin jiru sobanii irra dibu malee dhugaan harka hin jiru waan ta'eef dhugaa rabbii nama tasgabbaa waan arrabni isaa dubbatuuf ragaan irraa fuudha. Kijibanii na biratti ba'uun hin danda'amu. Wanta ani isa gaafadhus immoo ragaa fiduu qabu. Amma isa ani gaafadhe balleessuudhaaf jecha hin qaaqin siin fida jedhee miti hin qaaqin baxaree akka waan tokko wanti hin qaaqan kortu ati ni beektan kun ekkuma ani hin baranne qaani hin qaraane waan ta'eef malee waan tokko amantaa islaamaa jechuun if korsi dhibbatti dhugaa waan ta'edha bara. Nasiru ishi tolee baako ani immoo waan waadaa galee agartee taamire wanta ani jaarsa kana gaafadhe wanta isa kana sadan ila sofii dubbatanis ila ittiin dura iyyuu dhufee jira jedhe otoo quraan ittiin dhufiin dura iyyuu
Isaa fi jalqaba immoo gaafa namni kun fiqiraa ittiin jedhamu dubbisi maqaa rabbii keetiin gaafa ittiin jedhame sana ani malee kan Jibriilidha. Allahuutu gara keetti na ergee akkati ergamaa taatuu fi jedhee kan itti dubbate ragaa bakka tokko naaf jedhe aanamma shaadaa sana qabadha. Aywa. Amma waan tokko bicha si gaafadhe deemuun dhufe amma. Waan tokko bicha. Yan gaaffiin qaba gaaffii kun adeemsi maal yaabbo gaaffii irratti gaaffiin hin fa'ama biyyeessaa jiranis. Isa miti waan tokko nan gaafatini isaanuma gaafadhu isa jammarte isaanumaan fixatta an gaaffii tokko itti si gaafadhe deemuun dhufe daqiiqaa lamaaf. Gaaffiin adeemsiiti yoo dandeessi gaaffiin adeemsii namni gaaffii kan amantaa itti amanaa jiru nama adeemsuu hin dandeenye akkamitti kan gaafa tokko jammarra. Yaa Habibti ani hin qaraane isa isaanii wajjin jammarte isaanuma wajjin fixadhuuti inni hojii mana haa ta'u gadhuu siifa deebi'u amma kan koonaa deebisa. Kiyya dura kan kee qara'iiti kootu kan nama gaafa. Sagaleen si bira jira. Bu'iitii nagumaanii milleen arrabsiini malleen jedhee soomni keedda silaa cabaa. Qofruu kaataniif amma yeroo furtanii kaataniif saalaa gannutti baatanii ammayyoon arrabsaa jirtanii gannutti baatanii. Billaa keessan isan tinii sana qabattanii arraba keessan isa akkasumii caalaa nama iddoo sana qabattanii dhuftanii ammayyuu sila argaa jira baan ammayyuu waa xiqqoo lamaan kun jira misejjii majjalaarratti waa xiqqoo argaa hin jiru bara intarneetti kan keessan dura qaraa kan keessan dura an keerraa quban qabdu taanaan dhuftee maal lagaafatta kan koo keerraa quban qabdu akkasi. Mana biraatti immoo bari yarra maal jedhe beektaas sheekni tokko isaan du'ee owwaalame jechumaan hafee jedhe quraanni garuu isaan ol bahee otoo hin du'iinii jedheetu ragaa bahaa inni immoo isaan du'eetu owwaalame jira isaan hin jiru jedheetu ragaa nu ba'a oole nama 100 wayii irratti soomiin kun quraana isin daaksise isin caccabsiise yaa uummata musliimaa maal taatan isin garuu. Daanuu irraa jijjiiruu diddanii waa'ee jibaa kanarra. Nuti harargee jibaa jalaa tuqamuun feenu beeyta. Ya. Akkasii ustaaza. Ustaaza Abu Salman argidoo? Egaa harargee bar. Amma irra dhaga'u jiran. Akkamitti haasoo fayyarraan gartuu? Harargee ta'uu kan godhaatu haasoo irraa hojjetu. Ifoo amma ani dubbiin harka walirraa qabdi ustaaza maal beeyta? Asirratti nama hedduu wajjin haasawa. Warra Arsii, Jimmaa, Shawaa, Wallaggaa warrumaa wajjin haasawaa hin jiru. Wallahi amma harargee fi wanta adda baasuu maa wallaale amma. Harargee lixaati bara. Harargee arruwan dhage walla. Ambeeta Harargee lixaa eessa ustaaz? Harargee lixaa godina Ciroo. Ciroon eessa? Ciroo godina keennaga. Ustaz Ciroo kamisa Ciroo harargee lixaati da. Harargee baatti gadaan. Lixaati. Tollo aanaan tolloo xumura bara harargee lixaati.